Asoosama hawwii kutaa salgaffaa barreessaan Isaayyaas Hordofaa. Gaaf tokko galgala garuu irbaata nyaatanii erga ciisanii booda haati latii, Yaa abbaa latii, ijoolleen kunniin lamaan haalli isaanii na sodaachiseera. Ijoollee kamii fi kam? Latiif jechuudhaan kokkolfaa walquunnamtii latii fi hawwii kan hubattee itti himte. Abbaan latiis dubbii isaa salphisanii, Maarri kun waan haaraadha. Dargaggeessi gee ollaa isaatti bareedduu akkasii argatee dhiisa? Maali nuti durbara dargaggummaa keenya iddoo sirbi jiru deemnee durba dhungachuu fi halkanaatiif abbaan keenya erga rafanii booda dallaarra utaallee xombora qabsiifannee sa'aatii tokko caalaa deemaa turre miti? Maal kun waan haaraadha? Ni tolche. Intalli isa jaallannaan maal nuti gammachuu ilma keenyaatti ni gammanna. Garuu sababii kanaan barumsatti akka hin laafne naa sodaadhu malee maaltu na dhibe? Gargar kunna yoo jennees attam goonee gargar walirraa kunna? Nama dhugaadhaan wal jaallate gargar kutuun hin danda'amu. Haatii fi abbaan ishee haala kanaan bira yoo ga'an lola guddaatu ka'a jedheen sodaadhe. Isa dhuguma jette. Intala kana fuudhuuf ilmi abbaa milkeessaa Taaddasaan jaarsa ergateera. Abbaa milkeessaa? Abbaan milkeessaa kun isa kam? Maal abbaa milkeessaa wallaaltee? Ilmi isaanii hoogganaa baankiidha. Ji'atti qarshii 950 nyaata jedhu. Eeyyee amma reefumsa yaadadhe. Konkolaataadhaan yeroo inni gara mana sagadaa dhufu argeera. Konkolaataa akka bishaanii dhangalaatu qaba. Kunoo isaadha tokko kan jaarsa ergate. Lammata immoo gurbaan mana barumsaa konfiraansii fi barsiisu tokkos jaarsummaa ergateera jedhu. Yuunivarsiitii fixee qarshii 600 argata. Goojjameedha jedhan. Sadaffaan immoo Haji Yusuf isa Gooda Bakkeeyyaa Maadaa suuqii guddaa qabu. Suuqii qofaayyuu miti, konkolaataa fe'umsaa tireentaa 2 qaba. Sooressaadha. Maal isaanoo jaarsa kaakayyuu ishee ta'aa miti? Safuudha. Horii dhagaa akkamittiin hiyyummaa keessaa ba'uure? Afraffaa immoo Abrahaamii isa neersiin bira jirudha. Isin eessaa dhageessan kana hundumaa? Kan warra kaanii bulchaatu natti hime. Kan Abrahaam immoo jaarsi tokkoyyuu anaadha. Ani badee abbaa latii. Jaalallee ilma keessanii dabarsitanii namaaf kennuufi? jettee kokkolfaa isaan kofalchiiste. Maal godha intalli yoo jaallatte malee amma akka bara keenya durii akka hoolaa harka qabanii harkisanii durba gurgurachuun afurra jira. Amma ofumaa dhamaan malee maaltu beeka? Kana hawwii yaaddu. Illee mirga kana maaltu isheef kennee miti? Amma waa'ee latii maal jettu ree? Intalaa wajjin dubbii cimaa jalqabaniiru. Olloota keenya wajjin walitti nu naqaa. Ollaa keenya kan waliin bara dheeraa jiraanne wajjin diina ta'uuf jirra. Kanaa sodaan kee? Isaan wala jaallatan malee kan gargar isaan baasuu danda'u humni tokko illee hin jiru. Jaalala isaanii keessa maaltu nu galche? Garuu barumsa isaa irratti kufee akka nu qaanessine. Giiftii Ruut erga gaafa biyya isheetti deebitee irraa kaastee hanga ammaatti gargaarsi ishee nurraa hin cinne. Uffatii fi kopheen 3 taanee safara keenyaan dhaangedda hirmaanne Hakiimii Guunar ishee biraa kan nu fideedha. Xalaa ergite irrattis latii yeroo 12 raawwatu biyya Siwiidiniitti isa fudhattee barumsa wallaansa fayyaa akka isa barsiistu na ibsiteetti. Kana waan jetteef gammachuu yeroof jedhee barumsa isaa irraa dadhabaatee carraa kana akka hin dhabne naa sodaadhu. Kana malee dubbiin intalaa wajjin jalqabe waan haaraa miti. Amma bulchaa fi Disiriin isa kamiif intala isaanii kennuu yaadani?
Haajii Yuusuf ka. Maal Haajii Yuusuf niitii qabu miti? Jiru jaartiin bara dargaggummaa wal fuudhanii qabeenya kana hundumaa wajjin horatanii wajjin dulloomanii garuu utuu mucaan godhatiin dullooman. Sababii kanaaf Haajii Yuusuf mucaa godhachuuf durba fuudhuu barbaadan. Hawwiin jaarsa kanaaf kennamuuf murteessame jechuudha amma? Eeyyee. jedhan obbo Jireenyaan. Irri bituu gadi isaan harkisuun haati Latii oduu dhageessatti dinqisiifamtee Anoo isan jenne abbaa Latii. Haajii Yuusuftu kiristaana ta'a moo bulchaa faatu kirrii isaanii kutanii islaama ta'u? Ati immoo gowwaadha? Yoomillee taanaan kan horii qabutu bakka garaa isaa ga'a. Kan horii qabu walumaa galatti kan yeroo aangoo qabu isa hin qabne biratti akka urjii ifee bareedee itti mul'ata. Namtichi addunyaa gaarii qabu fokkisaa yoo ta'e illee hiyyeessatti bareeda. Beekaa jabaa ta'e itti mul'ata. Hiyyeessatu horii argatee hiyyummaa keessaa ba'ee jireenya gaarii jiraachuuf jijjiirrata malee sooressa maaltu isa dhibe? Garuu namni qabeenya biyya lafaa hundumaa dhuunfatee lubbuu isaa mootummaa waaqaa irratti kan gubattu yoo taate maal gatii qaba jedha wangeelli. Yoo intalli diddee hoo? Isa eegaa maaltu beekaa? jechuudhaan gaaffii ishee gaaffiidhaan dhiisan. Booda irratti haati Latii Mee ni ramnaa? Dubbiidhaan isin qabeen hirriba isin dhorkee. jettee obbo Jireenyaanis Kan waaqaatu caala. Yaa Waaqa nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchi. Hamaa nu irraa qabi. Kan nuuf keesse situ beeka. Yaa Gooftaa ati nu hin gatiin. Galata kee yaa Rabbi kan yoonaan nu geesse. jedhanii gungumaa Waaqa isaanii galateeffatanii rafan. Latiin garuu hirribisan fudhanne ture. Oduu haatii fi abbaan isaa haasa'an sammuu isa jeeqe. Kan isaan haasa'an hundumaa dhageera. Manni ciisicha isaanii tokkuma ta'ee siree Latii fi siree haatii fi abbaan isaa irra rafan kan gargar baasu keenyan mukaa sooyyama dhoqqeedhaan hin dhoobannetu gidduu isaanii jira. Kan dhaga'e hundi garaa isa gube. Walumaa galatti dhagna isaa guutummaatti abiddatu itti qabsiifame. Dafqi akka bishaanii irra lolee. Hinaaffaa xiiqii fi sodaan sammuu isaa jeeqan. Akka waan dhiphina isaa irraa isa obbaafachiisu takka cinaacha gara bitaan takka cinaacha gara mirgaan takka immoo duddaan gaggalagaluudhaan baay'ee dhiphate. Uff jedhee hafuura dheeraa baafate. Battala kana haati isaa Latii koo? Yee Latii? Maal gooftaa koo? jettee akka hirribisan fudhatiin jiru hubatte. Yeroo abbaa isaa wajjin dubbii sana hundumaa odeessan isa hin yaadanne. Hirribi kan isa fudhate seetee oduu sana hundumaa haasa'uu ishee gaabbite. Latii? Maal taate? Maal yaadda? Yaaddoo maaliitu si qabee akkas hirriba si dhorka? Illeen maal yaaddi? Barumsa malee? Maal taate? Waan uffattu moo? Waan nyaattu moo? Waan irra bultu moo? Maali rakkoon kee? Galata Rabbii haa ta'u. Hanga irraatti waan rakkanne hin jiru. Calluma jettee barumsa kee fixachuuf hin tattaafattu? Carraan jireenya kee gara fuula duraa gaariidha. Si qofaaf otoo hin ta'in nuufillee abdii guddaa sirraa qabna. Lakki uumaan taane ofumaa hirribina dide malee. Rafi egaa waan takka yaaddan jetteen. Isheenis achumaan hirribi ishee fudhate. Inni garuu akkuma kanaan utuu cinaacha bitaa fi mirgaatti gaggalagaluu lafti bari'e. Latiin isa yeroo kaan irraa har'a ganama hunduma dura siree irraa ka'e. Bishaan biirii balbala isaanii jiru keessaa waraabuuf gadi ba'e. Hawwiinis akka nama ganamaan wal beellameetti bishaan waraabuuf gadi baate. Lamaanuu biirii bishaanii biratti wal argan. Latiin yeroo isheen balbala banattee gaditti baatu akka na'u ta'ee hinaaffaan sodaa wajjin walitti makate. Garaa fi sammuu isaa raasuu jalqabe. Oduun eda galgala dhaga'e waan isa jeeqee
Iji inni amma hawwii itti ilaale kan kaleessaa irraa adda ture. Diyaji Yusuuf akka dhiyeessuuf qabsoo keessatti gurguramuuf qopheeffamte.